Kaaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan sin jaalatu sinis waaqayyoon kan jaalattan maatiin haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramii isheetti adaraa kan kennamtan maqaa waaqayyootiin nagaa waaqayyoo isa qulqullaan sin gaafadha akkam jirtu akkamiin yoo nageessan amiin. Waaqni abboota keenyaa eegee tiksee eegee sa'aatii kanaan kan nu ga'e Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa baraa hanga baraatti kan galatoomtee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Araarsituun keenya qulqulleettiin durboo maaramii maqaan ishii baraa hanga baraatti kan galatoomtee fi kan eebbifamte nuuf haa taatu. Ergamoonni toloonni qulqulloonni waaqayyo akka aangoo isaaniitti kan galatoomanii fi kan eebbifaman nuuf haa ta'ani. Baga ifa argamuu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Amiin. Baga wajjin ittiin nu ga'e lola fannoo isaan ajjeesee misiraachoo nagaas nuuf labse. Ergaa qulqullichi Phaawulos gara warra Qolaasiyaasitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15 irratti jecha barreeffamee argamudha. Egaa fannoon maalidhaa? Ayyaana jala bultii yookaan immoo guyyaan irraa ayyaana jala bultii ayyaana daamaraati. Ayyaana fulbaana 16 fi 17 guyyaa ayyaana masqalaa yookaan immoo ayyaana fannoo itti kabajnudha. Egaa maatii waaqayyoo fannoon eenyutu argee? Fannoon maaliif awwaalame? Kan awwaale eenyudha? Fannoon nuuf akkamittiin injifannoo ta'e, akkamittiin mallattoo keenya ta'e, sababiin ayyaanni fannoo kabajamuuf maali kan jedhu gaggabaabsineetoo wajjiniin baranna. Waaqayyoon gooftaan keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu iyyamsiisu, akka nuti immoo sagalee isaa dhaggeeffannee bu'aa ittiin buufnu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaati fannoo kan jedhame gooftaan keenya, fayyisaan keenya dhiiga isaa qulqulluu kan irratti dhangalaase, foon isaa qulqulluun kan irratti nuuf waraanname fannoo kan jedhamu isaadha. Egaati sababiin gooftaan keenya fannoo irratti fannifameef waadaa Addaamiif seene yookaan immoo waadaa Addaamiin balleessaa hojjete, balleessaa Addaam hojjete sana deebisuudhaaf badii Addaam balleesse sana ogummaa seexanni itti fayyadameetoo Addaamiin dogoggorsiise sana maal gochuu barbaadetii ogummaan fayyada.